ዋው 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 ዋው! ሄለና እቺ ጎደኛ አይደለም እንዴ? እንደምንድን ነው ተመልሰው ተጣሉ እንዴ? ጉር ነው ጉር ነው ጉር ነው። አሰላም አሌይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። እንዴ ናችሁ? ሰላም ናችሁ? አሸማ ሀርከፉኔ ጉድ ነው ዘንድሮ። ሄሉና ሄሉ ምን ሆናችሁ እናንተ? እናንተ በጣም ጎደኛማችሁ ነው ወይስ? እኔ እንጃ ወላሂ። በፊት እንዳያችሁ ነው። በፊት ተጣሉ ነበረ። በጣም ጠብላ ነው። በፊት ደግሞ ተመልሰው ጣረቁ። እንደ ወንድም ሆኖ አንድ ቤት ነው የቆዩ 1 ወር ምናምን። ዛሬ ደግሞ ወንድሙ ቢኒም ፎቶ ነው ወይስ እኔ እንጃ የሆነ ነገር አደርጎር ያሉ ነው። እሱን ሄሉ አሳይታለች። የኢት ቢን እሷ ደግሞ አይታ ይሄ ኖርማል ነው፣ የሚያካበር ነገር አይደለም። ምንድን ነው የምተካበዱት? ይሄ ኖርማል ነው፣ ግን ሌላ ያላችሁ እኔ እንጃ አለች። እሷ ደግሞ መልሱን የመለሰችው ከዛ ቢኒ ሄሉ ንድድ ብላ ህር ብላ ያለቀሰች ነው ትናንትና። ዛሬም ደግሞ መጥቷል። ሙባረክ ነው የመጣው። ሙባረክ ደግሞ ይቅርታ ጠይቄ ሄሉን ያለ ነው። እሳ ደግሞ ይቅርታ አልጠይቅም ያለች ነው። እንዴት ነገሩ እንዴት ለምንድን ነው እናንተ ሁለት ደግሞ? አው ቢን ጋ አው ቢን ያይት አሁን ቢኒ ነው አጠፋ አይደለም። እሷን አይመለከትም። ይሄ የህይወት ቢኒ ነው እንጂ የህይወት እሷ አይደለም። ስለዚህ ለምንድን ነው እሷ ደግሞ ሁለታችሁ ያዙና ገደል ግቡ አለች ነው። ግራ ይገባል። ሙባረክ ለምንድን ነው እነሱ ማልገብተ አንተ ደግሞ እንደዚህ የምትበጥበጡ ህይወታችሁን? ተው የማይሆን ነገር ወይ ደግሞ ዝም ብላችሁ ፎቶ አገኛችሁ ትልቅ ምስጢር አረጋችሁ። እንደዚህ አታካበዱ። ተው፣ ቆሙ፣ ሰከን ይበሉ። akkuma argitanii heeluu obboleettiin biinii kuni kanaan dura xabii isa akkamii irra turan yoo siniin jedhu yeroo meeqa viidiyoo irratti waraabaa ture iyyuu kanaan dura jechuudha. Ijoollee baay'een irraa qabamte mootinaa jechaa turtanii amma deebanii xabii sana irraan dhiifatan wal gaafatanii warra ebbiti irra ga'anii iyyuu irra darbanii jechuudha. Deebanii dhiifatan wal gaafatanii akka obbolaa walii ta'anii mana tokko keessa waliin taa'aa turanii jechuudha. Amma immoo sababa obboleessi footoo nama waliin otoo jiru footoo sana namni kaasee asan Mubaarak eddee fideen beeku. Mubaarak fidee immoo Heeluutti agarsiise. Heeluun yoo argitu immoo isa wajjin wal loltee jirti. Manallee qayyarrattee jirti jechuudha. Eddee duraarraa jechuudha. Kanaaf obboleettiin biinii immoo dhuftee wanta sana Mubaarakii waamte na agarsiisii jette. Moo maayinni jette jennaan Mubaarak wajjiniin afaan keessa ol baanii biraa deemtee hin gadde jechuudha. Har'ammoo akkuma argitan kana dhufanii Mubaarak kan inni waamee fi obboleettii biinii akka Heeluutiin iqirtaa akka dhiifatama gaafattuufidha. Silaansaan inni waamee jiru jechuudha. Isheen quban qabdu garuu obboleettiin biinii jechuudha. Waan Heeluun sitti agarsiiste sana akkamitti ilaaltee jedhee gaafatu Mubaarakii deebii isheen deebistee fi kuni noormaaliidha. Waan nama akabbadu miti. Waan illee kana waan guddaarra nama geessisee nama dhiisisu miti. Garuu immoo waa biraa yoo qabaattan viidiyoo gara biraa yoo qabaattan hin beeku malee kun waan dubbiillee ga'e waan wal nama diiskisullee wal nama absiisullee hin qabu jette deebii deebiste. Mubaarak jechumaan aaree otoo wayin abbaa manaa kee tokko kana sirratti hojjete atiin jaallatta jedhee deebii deebiseefi jechuudha. Kuni waan illee nama waan guddaarra ga'ee waan nama diiskisu wayin immoo waan bakka zim jettanii kanarraa odeessitan hin qabdani. Kun noormaaliidha jette. Heeluun kana aartee Heeluu wajjiniin afaan keessa ol baanii ol biraa deemanii jechuudha hin gadda. Har'a immoo waamee fidee dhiifatama gaafadhu jedhu lamaan keessanuu gadal gibuu inji dhiifatama sinin gaafadhu. Lamaan keessan wal qabate hallayaatti gadi ilaa jette jechuudha.
baay'ee tokko nama dhiba dhugaa rabbii dubbachuu fi maaliif jennaani yeroo tokko baay'ee tokko wallahi nama duraan wal lolaa turanii akkam deebanii mataatti wal baachaa turanii deebanii immoo sababa kanaatiin kaleessa warree bitii malee kan hanaf hin jiru har'allee wal kabaluu fi walitti gizee isaan ka'anii jechuudha. Mubaarakitu jidduu lamaan dhaabbatee jechuudha dhugaa rabbii. Badisiitii deemsiitii maaliidha? Ara ta'u dhiisaa mee dhugaa rabbii maal taatanii jara keenya suuta suuta garam dubbiin jedha garam deemaa jirtu. Asan silallee eessaa fidde asanatti dhugaa rabbii asan eessaa fidde viidiyocha eessaa fidde viidiyoon kun immoo viidiyoo tuni nama wajjiniin dhaabbatuuti footoo kaasaniiru. Ijoollee qabaa jedhanii obboleettiin garuu ijoolleen qabu jireenya akka hin qabne beektu akka inni mana qabne beektu akka inni ilmoo hin qabne beektu obboleettii isaati garuu. Jarri immoo akka nama ilmoo qabuutti fuudhaniiti kan hin odeessanii. Footoo sana garuu wayiin nama wajjiniin otoo inni dhaabatu wayiin otoo nama dubbisuu haa ta'u kana anni isaan harkaa qabanii footoon gara biraa hin jiru. Isuma kana fuudhanii waan guddaa irra geesse asan namichi kun jireenyaaf Mubaarak namichi kun jireenyaaf siif hin ta'u jechaa jira meeqa deebisee jechuudha. Bultii kee boru ilmoo godhattee jireenya kee diiguurraa namni kun nama sii ta'uu miti wanta ta'eefi asumatti dhaabii isa wajjiniin jedhee jira jechuudha. Isheenis barana kana namoonni baay'een komentii jalatti barreessanii kana of keessaa hiyyoota kee keessaa baasii kana siluma dhiisii jedhanii jiru jechuudha. Isa dhageesse illee gizee sana isheen dhiistee jechuudha. Ammallee lammaffaa Mubaarak namichi kun siif hin ta'u boruuf jireenya kee kana ilmoorra wartee kaatee jireenya diiguurra ammaan diiguu keessi wayyaa jedheetiin inni gargar isaanitti ni godhe jechuudha. Akkuma argitan kana obboleettiin fuula gubdee obboleettiin biini akka kanaan dhaabatti miskiina. Heeluu miskiina wallahi carraa heeluu kana waan akkas ta'eef hin beeku garuu wallahi nama gaddisiisa carraa heeluu takkuma carraan hin taaneefi egaa otuma akkas ta'uu gaa boodarra ka rabbiin haa toshuu fi hin ulfaatti dhugaa dubbachuuf maaliif fatana baay'ee isheen argaa jirtu dhugaa dubbachuuf wallahi laazim takka yoo nama jettee itti isheen intini jettu akka isheen yaaddutti ta'eef hin beeku jechuudha takka dhugaa dubbachuuf wallahi. Amma wanti kuni Mubaarak kana keessa gala jedhee yaadu waan sobaatti. Mubaarak waan wayin immoo yuutuubiif jedhee wayin immoo qaldiif jedhee waan tokko kana keessa galuu miti. Waan ufii argee haa ta'u namatu sattee argee haa ta'u akka waan biiniin nama biraa qabudha hanin odeessaa jiru jechuudha. Isheen immoo kanaafuu amma mana qayyaratti bakka isaan hin beekne galtee jirti. Akka kanaan obboleetti walitti ararsuu dhuftullee heeluu wajjiniin deebanii akkuma duraatti walitti bu'anii afaan keessa wal baanii jiru. Mubaarakitu walirraa orkee jechuudha. Kanaafuu Mubaarak immoo waan taane keessa gale jedhee yaadu waan kana rabbi keeree haa taasisu dhugaa rabbii waan tokko duraan itti galuurra duuba isaa ilaalanii gaafatanii qoratanii itti galani bareedaadha. Itti galanii ka'anii ji'a tokko wayin waggaa lama akkasoo turanii ka'anii deebanii immoo wal lolanii addaan ba'anii haqanii ammas tokko qabachuurraa waan tokkotti gizee seenan dura dabarsanii kan duuba jiru gaafatanii kan duubarra jiru qoratanii otootti seenan bareedaadha. Maal ta'e Itoophiyaa keessa beektanii har'a kana yoo fireendii tokko lafa buusanii boor fireendii addisii dhufa. Ammallee isallee lafa buusanii ammallee darbanii akkasitti amma yoo argitanitu ta'e tambiin eeggadda kana tokko isaanii nambisne jechuudha. Akkasitti anuu viidiyoo ishee waraabeen ture wallahi tokko isaanii nambisne ijoollee wasiila isheellee nambisne jechuudha. Miidiyaa irratti baatee akka kanaan isaan xiqqeessite ishee kanaan immoo dhiira sadii qabdee iddee asii deemtee buttaa jaraarra deemtee dhiira sadii qabdee gadhiiste jetteeti kan isheen dubbatte. Namni illee muka mammaasa nama godhachuurra dhugaa dubbachuu fi yoo namaa taate obsanii malaallatanii han nama baasuuf han nama nyaatu waan tokko itti galuu wayya malee fayyuma kana fiiganii itti galanii keessa yoo turanii ka'anii deebanii amma immoo gadhiisanii gara biraa deebuutti
ammas borus sana gadhiisanii fiigurra otuma gad of qabanii taa'anii waan isaan ta'u tokko keessa murteeffatanii seenan wayya dhugaa rabbii dubbachuuf jechuudha. Amma hin gadda waan isaan hin jenne waan waliin hin jenne hin jiru dhugaa rabbii wallaahi waan jechi hafeeru hin jiru. Jechi hafeeru hin jiru. Haamilee isaanii cabsite jechuudha isaan baate dhugaa rabbii. Kanaafiyyuu Heeluun amma lammaffaa isa arguun barbaadu siinillee arguun barbaadu jetteetti obboleettii isaatiin jechuudha. Isheen immoo hallayyaa galaa lamaan keessan hundi keessan wal qabadhaati jettee jirti. Kana irratti kabaluu dhatte jechuudha. Yoo isheen kabaluu dhattu immoo isheen harka irratti qabatte jechuudha. Kanaaf rabbi nagaa godhu jenna waan isaa wallaalle fikirii keessas waan galee wallaalle fikirii keessas jinnoota galte. Samoonii kana warra Itoophiyaa kana keessa jinnoota galee keessumaa jinnoota keessa facaatee rabbii gooftaa koo wallaahi nama dhiba jabaa. Kun yoo qabatu ji'a tokko ji'a sadiin gahu ji'a afur ji'a shan gahe ji'a jaha gahe gadhiise. Ammas yoo kana qabu kunillee akkasuma ta'a nama gadhiisa. Yoo kana irratti dhiistanii teessanii waamma qabdanii gadhiistanii mataa of dhukkubsuu keessanirra teessanii gad ta'a dhiisaati maal abbaa isheeti. Dhugaa rabbii mataa dhukkubsatu yeroo hundaabbo kunillee qabdan sinii ta'uu dida miti itti dhiisaati daftanii qabiina irraa siqaati turaati ilaala yaada keessan ilaala. Dhugaa rabbii akkuma dhufeen kana qabanii yoo gadhiisan dhiira meeqa qabdee gadhiiste jedhanii as miidiyaatti haamilee nama cabsu jechuudha. Kun amma intaluma ollaati intaluma biyyaati isheen akkasitti miidiyaa irratti haamilee isaanii cabsite kana jechuudha. Maal jenna maal jechuutu jira. Nageenya siniifaa fidu ragaa sinaa godhu inni sirraase kuni jinnoota sin keessa galtee akkas sinuun kurtu kana boo rabbi sinirraa qabbaneessu malee xiqqaa ishee guddaa ishee numan koramteen Itoophiyaa keessa jirtu sila keessumaa warma yuutuubarii buttaa jira kanatti gooftaan nagaa haa buusu malee hin cima kan isaanii hin ulfaataa jiran isaanii kun muka mammaasaa ta'anii jarri dhugaa dubbachuuf. Yeroo hunda kana isheen xinnaa isheen guddaas isheen dubartii ishees inni dhiirris maaliif boon jedhee maaltu sin keessa faca'eeme dhugaa rabbii. Mubaarak immoo intala yoo kokkee qabeeyyuu jechuudha. Mubaarak sirriin goonee ati immoo maaliif jennaan obbolaa jalaa qabdaatillee jechuudha. Dubartii takka kana harka ol fudhachuu kee bareedaa miti achirratti tasaasattee jirta. Garuu Heeluutiin deeggarii. Obboleettii keetti akkuma obboleettii keetti mirga keetiin jaallatta deeggarta nama biyya tokkooti sin garuu immoo intala ishee kana kokkee gizee qabdu maaltu sittaa dhaga'u ishee kana maaliif deeggarta ishee kana maaliif kokkee qabda kana balleessitee jirta Mubaarak dhugaa rabbii kana ofarra